Hallelujah. Yoo yaa kam jirtu jaalatamtoonni dhaggeeffattoonni maatii JTN miidiyaa har'aa qophii adda tokko sirrii qabatee dhiyaateera namoota wal isin barsiisu qaba jechuudha. Obboloottan na bukkee agartan kun obboloottan qaqqaalii ijoollee gooftaati. Hallelujah. Amen. Yes. Desna jiran. Alex. Baay'ee desna maji. Hallelujah. Waldaa guutuu wangeelaa fincaa keessatti namoota akka ajaa'ibaatti waaqayyotti gargaaramaa ture namoota jaallaati. Warra kana jechuun egaa isaan walirratti jechuun mandara tokko miilaan Hallelujah. Magaalaa Fincaa. haasoo jaallatu keessumaa bara ijoollummaa isaaniitti yeroo isaanii mana waaqayyootti kan dabarsanii ammammaatti waaqayyo isaan gargaaree mana waaqayyoo jiru asuma mee nagaa isin qabatu dhaamsa isin qaban illee dhaloota booruu dhufuu jiruuf illee dhaamsa qabu jechuudha. Mee kadhatumaan obboleessi nama bukkee dhaabbatu kuni barsiisaadha. Yeroos barataa ture amma garuu barsiisaa yuunivarsiitiiti. Barsiisaa gammachiis Kabbadaan abbaa kootii Fiqaaduun eessuma kootii maqaa eessuma kootiin mana barumsaa waan jalqabeef maqaa eessuma kootiin waamamaa maqaa dookumentii kooti jechuudha. Maqaan dhaloota koo abbaan na dhalche Kabbadaa Nagaasaa namarraa akaakoo warra eebbaa jedhamu. Waaw. Wala nama kaataman. Egaa gammachiis bara ijoollummaa kiyyaa akkuma inni jedhee waldaa guutuu wangeela Fincaatti ijoollota hiriyoota keenya wajjin Aleksifaa, Hamseefaa, Baayisaafaa, Shibbiruufaa, Firaa'oolfaa, Toliifaa baay'eedha isaan mootiifaa mootiin. Kana qofa miti ijoollee baay'eedha isaan wajjiniitiin tajaajilaa turre. Har'a immoo egaa dheengadda sababa sagantaa kuufama kakkuutiif gara magaalaa Fincaa dhufnee turre. Bulee horaarraa. Bulee horaarraa kaane gara magaalaa Fincaa waldaa guutuu wangeela Fincaa tokkummaa wal amantoota wajjiniitiin qophaa'e. Sagantaan kuufama kakkuu kun barana marsaa 8ffaatiif marsaa 9ffaatiif qophaa'e jechuudha. Amma garuu dhimma sana miti kan asitti dhufneerru kan wal argine akkuma dhuguma obboloonni waliin ta'uun akkam namatti tola achi keessatti eebbi waaqayyo achitti akka gama bu'u abbuma meera kanaaf natti toleera dhugaadha. Fincaa'aan biyya bareedduu biyya jaalalaa biyya namoota kabaju biyya namoota jaallattu namootaan illee biyya jaallatamtudha. Dhuguma Fincaa baay'een jaalladhaani. Kanaaf uummanni naannoo Fincaa dhalattoonni naannoo Fincaa irraatii dhalattanii iddoo garaa garaa jirtan biyya alaa kan jirtan biyya keessa kan jirtan bakka garaa garaatti facaatanii sababa hojiitiin facaatanii kan jirtan nagaa keessanii nagaan isiniif haa ta'u. Tokkummaatiin taanee walii gallee waliin mari'annee magaalaa Fincaa irratti hin hojjennaa. Gara fuulduraatti Fincaa'aan dhaloota dhaltee guddistee ittiin immoo deebitee ijoollee dhalteetiin akka isheen boqottu abdii guddaan qaba. Thank you siriin jedha galatoomaa. Barsiisaa keenya gammee guddaa galatoomii yaada jajjabaa nuuf kaastee jirta. Asumaatiin ergaan isinii dabarsuu barbaadu barattoonni yuunivarsiitii Bulee Horaatti ramadamtan yoo jiraattan please communicate na godhaa. Isin wajjiniitiin hojjechuu nan barbaada. Yuunivarsiitii Bulee Horaa irratti dipaartimentii maaneejimentii irra gammachiis baay'eetu jira achi keessaa barsiisonni gammachiis Fiqaaduu yoo jettan argachuu dandeessu jechuudha. Obboloottan keenya akkuma obboleessi keenya isinii kaasee warri Bulee Horaa isin ga'ee obboleessa keenya barsiisaa gammiitiin kominikeet godhaa dhugumatti nama waaqayyooti nama gooftaa jaallatu nama garraamiidha nama kolfa jaallatudha. Isa bira geessanii jechuudha fataa fandish. Laki akkana ijoollota hiriyoota koo hin argu dhuguma nan kolfaa baay'ee amalli koo sireesiidha callisuun jaalladha. Wantoota baay'ee callisuutiin dabarsa garuu ijoollota hiriyoota koo gaafa hin argu amalli koo hin jijjiirama nan kolfa baay'ee amala kolfaatiin na beeku. Amma immoo boroota keenya obboleessan bira dhagatan kana isaanillee wangeelaawii Alamaayyoo Yaaddasaa jedhamu isaan egaa dhaloota waliin guddatan jechuudha. Isaan kun barsiisummaatiin isaan kun wangeelaawiitiin ba'anii iddoo gurguddaadha jiru jechuudha. Iddoo qulqulluu jiru hundi isaaniiyyuu isaanillee amma nagaa isin qabatanii dhaamsanii dhaamu maqaa isaanii akkuma kana sharra godhanii nutti hojjetu. Tole waaqayyo sinaa eebbisu. Egaa ani wangeelaa Alamaayyoo Yaaddasaa jedhama magaalaa Fincaa keessattan hojii wangeelaa kana hojjedha.
gooftaan kan eebbifame haa ta'u. Baay'ee kanan ibsuu barbaada asirratti obboloota koo baay'ee jaallachuu koo ibsuun barbaada. Gammachiis Fiqaaduu, Amsaaluu Gammadaa, Mootii Moosisaa, Tolasaa Gammadaa, akkasuma Dirribaa Dhaabaa, Baayisaa Farradee, akkasuma obboleessa keenya kanallee Raggaasaa Firoomsaa, ijoollota baay'ee qabna. Waaqayyo baay'ee karaa ijoollee karaa namoota waaqayyo nu eebbiseera. Maseentota nun goone maqaa waaqayyo bara baranaa eebbifamu. Ijoollonni asitti gaa dhalatanii guddatan wangeela dhagahan kuni wangeela kana fudhatanii biyyoota adda addaatti kaaba kibba bahaa dhiyaatti tamsa'anii baay'ee hojii wangeelaa hojjechaa jiru. Gooftaan inni ija qabeessa nu godhe maqaan isaa ulfaatu. Isinis warri kana dhageessan gooftaaf akka jiraattan ija gaarii akka argamsiistan waaqayyo ergama sinirraa barbaadu akka raawwattan kaayyootti uumamtaniif kaayyootti dhalataniif akka jiraattan waaqayyo sinaa gargaaruun jedha. Guddaa eebbifamaa. Shalom. Lattuun qajeelaa. Amma faarfannaa tokko faarfachaa jiru agartaniitu. Lattuun qajeelaan badu. Lattuun qajeelaan badu. Lattuun qajeelaa ormoon qajeela. Lattuun qajeelaan gogu. Lattuun qajeelaan gogu. Lattuun qajeelaa ormoon qajeela. Akkasiin jedha abbaan kee ergeessaa galeessaa akka bakakkaa salphachuu kee warra eegan salphisee si dhaabachiisa eebba walakkaa.